wallabdeen TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti hammachuun TPLF bulchiinsa yeroo beekamtii mootummaa federaalaa malee fonqolchuudhaan fooliin lolaa kaaba Itoophiyaatti jiru kanatti itti aanaan ajajaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Jeneraal Abebaw Taaddasaa raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa kaaba dhiyaa waraanaaf qophii ta'uu beeksise. Wallisaan afaan Oromoo beekamaan wallee afaan Oromoo wallisuun beekamu artiist Yoosan Geetahuun guyyaa irraa sirna beekamtii hojii wallistoota hoteela Ambaasaadar magaalaa Finfinneetti qophaa'e irratti ibsa miidiyaaleef kanneen hojii aartii wallisaa Teediroos Kaasahuun yookaan Teedii Afroo dinqisiifachuun isaa ijoo miidiyaa hawaasaa ta'uun ajandaa uume bal'inaan dhiyeessina. Itti aanaan Daayirektara olaanaa Bataayitaa Bobaa Enerjii Itoophiyaati. Daayirektarri olaanaan dhaabbata dhiyeessii bobaa Itoophiyaa dabalatee namoonni dhuunfaa 13 hanqina bobaa gabaa keessatti uumameef sababa ta'an irratti himannaan banamuun dhaga'ame bal'inaan dhiyeessa. Itoophiyaarraa liqiin waliigalaa doolaara biiliyoona 50 qabxii 8 gahu ministeerri maallaqaa Itoophiyaa obbo Ahmad Shideen beeksise. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu kan ta'e lammaysin dhageessifne hanga footoo oduu lammii miidiyaati amma bal'ina oduutti aansina. Raayyaa ittisa biyyaatti kutaan ajajaa kaaba dhiyaa lola banuu danda'u kamuu ittisuuf dandeettii guutuu akka qabu itti aanaan ajajaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Jeneraal Abebaw Taaddasaa daawwannaa izii tanarratti taasiseen cimsee dubbate. Itti aanaan ajajaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Jeneraal Abebaw Taaddasaa guyyaa irraa caamsaa 7 bara 2026 raayyaa ittisa biyyaatti ajajaa dirree hojii kutaa ajajaa kaaba dhiyaatti argamu qophaa'ummaa waraanaa qaamaa fi xeessammuu raayyaa ittisa biyyaa daawwatee jiraachuun mul'ate. Raayyaa ittisa biyyaa akka beeksisetti Jeneraaltichi daawwannaa isaaniitiin izii kaaba dhiyaa diinota seenaati baatota keessoo irratti rakkoo isaanirraa dhufuu danda'u kamuu ittisuudhaa fi barbadeessuuf sadarkaa qophaa'ummaa olaanaarraa akka jiru mirkaneessee jira. Jeneraal Abebaw Taaddasaa hojii seena qabeessa kutaa ajaja waraanaa kana yeroo ifoomsutti iziin kaaba dhiyaa ajaja waraanaa irraa kennamu hunda raawwachuun gootummaa addaatti raawwachaa kan jiru hoggaa ta'u dhaabbata keenya dhaabbanni raayyaa ittisa biyyaatii fi heeraaf itti amanamummaa fi utubaa biyyaa jabaa ta'ee jechuudhaan izii kana ibse. Itti aanaan ajajaan lola waraanaa Itoophiyaatti dabaluudhaan akka dubbatetti kutaan ajajaan waraana biyyattii kun weerara walitti fufiinsa biyya diiguu fi dhaabbata bilisummaa uummata Tigraay TPLF fashaleessuuf biyya ijaaruu keessatti gahee guddaa akka qabu akkasumallee naannoo Amaaraa keessatti walitti bu'iinsaaf jeequmsa uumuun kan beekamu garee gantuu keessaa garee finxaaleeyyii jaamtu irratti tarkaanfii cimaa iziin kun fudhateen karoorri isaanii akka fashalaa'uu fi abdii akka kutatan yookaan abilee isaanii akka cabu taasifamuu ibsee jira. Diinonni Itoophiyaa biyyatti cabsuuf halkaniif guyyaa hojjechaa akka jiran kan hime Jeneraaltichi raayyaan ittisa biyyaa garuu shira kana fashaleessuuf nagaaf tasgabbii uummataa eegsisuuf itti gaafatamummaa isaa bahaa jiraachuu dubbate. Jeneraal Abebaw Taaddasaa ergaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaaf dabarseen isin seenaa gootummaa fi amaanaa abbootii keessanii fudhattanii Itoophiyaa dhaloota dhufuuf dabarsuuf qabsoo gochaa jirtaniif Itoophiyaaf dhaabbanni kun isiniin boonaa jechuudhaan jajjabeesse. Ajajaan izii kaaba dhiyaa Leetinaal Jeneraal Biraanuu Baqqalaa gama isaatiin akka jeetti iziin kaaba dhiyaa gahee hojii dabalataa kennameef dandeettii guutuun ba'aa jiraachuu fi hojiiwwan gara fuulduraatiif yeroo kamuu caalaa qophii ta'uu isaa mirkaneessuu isaa gabaasni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa irraa argame mul'ise. Wallisaan Oromoo beekamaan afaan Oromootiin walleelee hedduu wallisuun jaalatamummaa argate artiist Yoosan Geetahuun hojii artiist Teediroos Kaasahuun yookaan Teedii Afroo irratti ilaalcha siyaasaatiin waliigaluu baannullee dinqisiifachuu isaa ibsee jira. Wallisaan kun walaloo Teedii Afroo biyyi tuutee jirti eessa dhannee boonya jee walliseen kan buufate ta'uu hoggaa ibsu garuu hojii aartii isaatiin dinqisiifataa isaa ta'uu ibsee jira. Wallisaan Yoosan Geetahuun battala Teedii Afroo biyyi tuutee jirti daasa dhaabbannee eessatti boonya jee sirbetti wallisaa Galaanaa Gaaromsaa wajjin ta'uudhaan Teedii Afrootiif deebii kennana jechuudhaan biyyi teenya Itoophiyaan eessattuu hin duune Itoophiyaa teessamtuu du'e malee jechuudhaan Finfinneen tara Oromooti jechuudhaan wallee gallakkisanii jaalatamummaa dinqisiifannaa guddaa uummata Oromoo biraa argatanii jiraachuun beekaman. Haa ta'uuti malee guyyaa irraa caamsaa 7 bara 2026 magaalaa Finfinnee sirna beekamtii fi kabaja hojii artiistootaa irratti ibsa miidiyaaleef kenne keessatti artiist Yoosan Geetahuun wallisaa Teediroos Kaasahuun dinqisiifachuun ajandaa miidiyaa hawaasummaa ta'uudhaan qeeqamaatu jira. Biyyi tiyya hin duune jee nama aartiin akkuma Teedii fayyamtetti yaada kiyya ibsuuf mirganaaf kennitii jechuudhaan kan dubbate Yoosan Geetahuun jibba dhuunfaa hin qabu. Teedii Afroo waliin komii dhuunfaas hin qabu. Akkuma lammii
Itoophiyaa kamuu deeggaraa fi michuu isaa ta'uun fedhaa jechuudhaan dubbate. Komiin kun waa'ee eenyummaa artistichaa odoon taane mata duree biyyi tutee jirti jawurratti albamicha keessatti ibsame qofarratti yaada komii qabaa jechuudhaan dubbate. Haaluma wal fakkaatuun bara 2023 keessa wallisaan wallee afaan Oromoo wallissuun beekamu wallisaan Leencoo Gammachuu afgaa fi miidiyaa televezyiinii EBS wajjin taasiseen wallisaa Teedii Afroo yookaan Teediroos Kaasahuun dinqisiifachuu isaa himee turuun ni yaadatama. Wallistoonni kunneen hojii aartiitiin Teediroos Kaasahuun dinqisiifachuu himanillee karaa miidiyaa hawaasummaa garaagaraatiin qeeqaa fi komeen irratti jiraachuun mul'ate. Sababa hanqina dhiyeessii bobaatiin qondaaltota mootummaatiin namoota hanqina dhiyeessii Itoophiyaa keessatti babal'isuuf sababa ta'an 13 irratti himannaan mana murtii kan bane waggaa ta'u himatamtoonni kunneenis himatamaan tokkoffaa obbo Dibaaraa Fufaa itti aanaa daayirektarii olaanaa Abbaa Ittichaa waggaa ta'u himatamaan lammaffaan obbo Shumalan Biraanee daayirektara olaanaa dhaabbata dhiyeessii bobaa Itoophiyaa himatamaan sadaffaan obbo Istifaanos Geetinet ogeessa hordoffii dhiyeessii bobaa Raabsaa Itoophiyaa himatamaan afuraffaan obbo Yilawaa Qaawwaqaa himatamaan shanaffaan obbo Abeelaa Gizaw himatamaan ja'affaan obbo Geetachoo Amugene himatama torbaffaan Aadde Barakat Warquu himatama saddeettaffaan Abbushaa Yalee Geetinet himatama sagalaffaan obbo Yilikaal Nasaw himatama kurnaffaan Yena Hoggato himatama kudha tokkoffaan obbo Islaamil Miratu himatamaan kudha lammaffaan obbo Abbaayinaa Awwalii fi himatamaan kudha sadaffaan obbo Bisraata Abbabuu ta'uu madda murtii ifoomsatee jira. Himatama murtii tokkoffaarratti murtii jalatti himatamtoonni tokkoffaa lammaffaa fi sadaffaan dhaabbilee qajeelfamaan ala hayyama bittaa bobaa kennuudhaan himatamaa torbaffaa Barakat Warquu waliin ta'uudhaan himatamaan naaftaa adii litira 46,658 oomishtoota warqeetti akka gurguru taasisuudhaan himanni irratti banamee jiraachuu kan ibsu ta'u haaluma kanaan mootummaan irratti miidhaa birrii biiliyoona 8.4 ol geessisanii gabaa keessatti hanqina bobaa uumuu isaaniitiin himataman. Namoonni dhuunfaa kunneen aangoo isaaniitti fayyadamuudhaan yakka malaammaltummaa cimaa akka raawwatan manni murtii lidataa ibse. Himata lammaffaa mana murtii jalatti ammoo himatamtoonni tokkoffaa ja'affaa fi saddeettaffaan himatamaa saddeettaffaa wajjin ta'uudhaan mootummaa irratti miidhaa birrii miiliyoona 22.59 ol fiduun hanqina bobaa akka uumamu taasisee jiraachuun ibsame. Himatamtoonni tokkoffaa fi ja'affaan akka yakkamtoota ijootti hammataman saddeettaffaan ammoo akka yakkamtoota addatti aangoo isaanii karaa sirrii hin taaneen fayyadamuu isaaniitiin malaammaltummaa cimaan himatamuun ibsame. Himata mana murtii sadaffaa jalatti ammoo himatamaan sagalaffaan abbaa qabeenyaa fi hoogganaa dhaabbataa Petroleum PLC wajjin adeemsa seeraa sirrii hin taane hayyamuudhaan raabsa bobaa argachuun miidhaa birrii biiliyoona 21.3 ol mootummaa irratti dhaqqabsiisuu ibsan. Himatamtoonni tokkoffaa afuraffaa fi shanaffaa akka yakkamtoota ijootti himatamaan sagalaffaan ammoo akka yakkamtoota addatti aangoo isaanii karaa sirrii hin taaneen fayyadamuudhaan himataman. Himatama murtii afuraffaa jalatti himatamtoonni 11ffaa 12ffaa 13ffaan sirna dhiyeessii bobaa biyyoolessaa cabsuun mootummaan bobaa waliigalaa litira miiliyoona 1.9 akka hin toonne taasisee jiraachuu ibse. Jabuutii irraa bobaan mootummaan deeggarsaan argame birrii miiliyoona 17.8 ol galchuu yakka dhimma mootummaa haala gaarii hin taaneen bulchuu irratti yakkamtoota ijoo ta'uun himatamuu isaanii manni murtichaa mormii kana dhageeffachuun guyyaa dhaddacha gaafa caamsaa 10 bara 2018 qabachee jiraachuu beeksise. Itoophiyaa liqinni waliigalaa doolaara biiliyoona 51.8 gahuu ministeerri maallaqaa Itoophiyaa obbo Ahmed Shidee guyyaa irraa ibsa kennee beeksise. Ministeerri maallaqaa Itoophiyaa obbo Ahmed Shideen gabaasa ji'oota 9 paarlaamaaf guyyaa irraa dhiyeesse keessatti liqin biyyattii waliigalaa doolaara biiliyoona 51.8 gahuu isaa beeksise. Haaluma kanaan ministeerri kun ibsa kanneen liqin alaa doolaara biiliyoona 33.5 mootummaan federaalaa biiliyoona 22.1 dhaabbilee misoomaa biiliyoona 11.5 hoggatan liqin biyya keessaa doolaara biiliyoona 18.3 ta'uu ibsuudhaan Itoophiyaan ammatti liqii kana irraa kafaluudhaaf haala gaariirra jiraachuu beeksise. Bara baajataa kanatti birriin biiliyoona 463.4 deebisuudhaaf ramadame keessa birriin biiliyoona 226.5 kafalamee jiraachuu ministeerri maallaqaa kun ibse. Itoophiyaan Ameerikaa wajjin waliigaltee deeggarsa haaraa mallatteessitee Ameerikaan waggaatti doolaara biiliyoona takka akka Itoophiyaaf laattu beeksisee jiraachuu ibse. Damee fayyaa irratti barnootaa fi qonnaa irratti mul'atu salphisa jaamee kan eegamu yoo ta'u gama biraatiin ji'oota 9 dabran kana keessatti gargaarsi biyya alaa doolaara biiliyoona 2 kan argame ta'uu kan ibse yoo ta'u kana keessaa doolaara biiliyoona 914.2 baankii addunyaa irraa kan argame ta'uu ministeerri maallaqaa Itoophiyaa obbo Ahmed Shidee ibsa guyyaa irraa kanneen beeksise.